Hai hordoftoota YouTube ondi keessan akkam nagaa keessanii ani nagaa kooti waaqayyo na eebbifamu nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha waan haaraa tokko qabadhee gara keessan dhufee jira. Innis maayinni asitti nima sana dura like godhaame isin callisaatu akkanumatti viidiyoon kana gadi dhiisu qote fechira. Gara YouTube channel haaraa banadhee gara YouTube dhufee jira. Kanaaf isin immoo baga nagaan dhuftee welcome jedhaati. Na jajjabeessa na wajjin ta'a. Video like share naaf godha. Subscribe gochuudhaan subscribe gochuuf immoo channel hunda dandeessu jedhaati. Seenaa like subscribe share comment naaf godha. Baga nagaan dhuftee jechuudha. Ana kanaaf na jajjabeessaa walaa jajjabeessinu har'a warri dhufan xiqqoo yeroodhaaf in ulfaata xiqqoo ishii YouTube yeroodhaaf garuu nama hojjetatti salphaadha. Kanaaf kana booda fuulduratti jedheen yaada duubatti hin deebi'u yeroo baay'een YouTube nan fayyadama jechaan tureyyuu garuu naaf hin mijanne anyways amma dhufeera baga nagaan dhuftee welcome kottu wajjin hojjannaa itti fufnaa warri jettan like innata agarsiisa warri yaada qabdan immoo akkasitti fayyadamii fuulduratti akkasitti hojjechuu dandeessa video channelin kee akkasitti guddachuu danda'a fuulduratti warri jettan comment jalatti yaada keessan naa barreessaa isiniin jedha baga nagaan dhuftee jedha nasimadha. Baay'een keenya ijoolleen baay'een dhugaa dubbachuudhaaf YouTube fayyadamuu hin barbaadu garuu xiqqoo yeroodhaaf jalqaba nama rakkisa. Isin warri beektan ijoolleen hojjechaa jirtan warri sirriitti muuxannoo isaa qabdan ijoolleedha share godha yaada qabdan idea qabdan jechuudha amma beektan jechuudha. Kanaaf ijoolleen baay'een dhugaa hojjechuudhaaf fedha hin qabu garuu akkaataan isaa yeroodhaaf emailii banachuun xiqqoo irrakkisaa. Kanaaf isin yaada qabdan immoo yaada share godhaaf ijoolleedha. Warreen isin gaafataniif barreessa. Ana mataa kootiin ijoollee baay'ee gaafadheera. Yaadan argadhe waan an argadhe anuu nan beeka. Anyways warri muuxannoo isaa qabdan ijoolleedha share godhaaf. Yoo hojjanne homaa rakkoo hin qabu. Hundi keenya ta'uu hojjanne rakkoo hin qabu. Wanti gatii nu gaafachiisu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf baga nagaan dhuftee naan jedhaa ammaaf welcome jedhaa. Welcome jechuu keessaniin barbaada. Ana ammaaf yeroodhaaf jechuudha. Fuuldurattis warri immoo na jajjabeessu